برنوتا كتابة الأصول الثلاثة وأدلتها كتابة جدو إن شاء الله إيقال ميجرا اتعافوفنو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين إن شاء الله. أكما أصدر بكسفامي تري كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها كتاب جدو إن شاء الله وجيني قال إن شاء الله برنوتا كان كيستي حالة بريدة الآن كتابة كان أكاته بطول أن يتنين سنيف إيس وفنان يالا ربي نواك أركارو أنا اللي سنين اللي نما بيكم ساكنا براتي ربي براتي من دا قداتي لارغات ربي نوحاتاتي سو كتاب نكوني كتاب باي إيتو كبرباتي سادها نما برنوتا إسلامو ما كيستو إيغالو بربادو فتائي نما أصدر اللي بيكم سابرها ببراتيف كتاب نكون كتاب بيزيك تأيدا أكسي أمني مرتو سرد تيادا براتها الأصول الثلاثة. الأصول يجون هي كانسا هنديلي يوكان هنديوان الثلاثة سدن هنديلي سدني في وأدلتها رجالي إسي هنديلي سدني في رجالي إسي يجودا. هنديلي سدن يوجدامو غافليك أبري سدن كان علمي نماك أبري كيستي غافتامو غافلي سنين سدني سنين يا وكما بيكما تي هنديدا sirriitti kan namni beekuu qabudha. Ragaalee isii wajjin dhiyeessanii qopheessaan kitaaba kanaa Lisheykh al-Islaam Muhammad bin Abdil Wahhaab maqaan isaanii eenyu jedhamanii Muhammad bin Abdil Wahhaab jedhamanii beekaman. Abbaan kitaaba kana qopheesse kitaaba kana ragaadhaan ragaa quraanaa fi hadiisaa qofaan waa mara dubbate. Ragaa quraanaa fi hadiisaa irraa wanti bahe hin jiru. Kanaaf kitaabni kun kitaaba sirrii barbaachisaadha. Namootni gariin kitaaba kana maqaa balleessuuf ni yaalanii warri ahbaashii fa'a warri aqiidaa jallataa qabu. Garuu kitaabni kitaaba sirriitti barbaachisaa waan ta'eef sirriitti baradhaa. Iclam beeki rahimaka Allahu Allahin rahmata siif haa godhu beeki. Maal beekta? Annahu yajibu calaynaa nurratti dirqama ta'a jechaa beeki. Tacallumu baratuun arbaci masaa'ila afurii yookaan dhimmoota yookaan wantoota masaa'ila jechuun ishuu yookaan dhimmoota wantoota afurii jechuu wantoota afurii baratuun nurratti dirqama akka ta'u beekii jechuu. I'lamiini beekiin beekumsarraa fuudhame. Beekumsa ka jedhamu namni tokko beekee ka jedhamu waan tokko yoo maal ta'eedha jedhamu lamaa'iin beekumsa jechuun maali? Idraaku shay'i calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima. Waan tokko irra gahuudha. Akkaataa wanti sun irra jiruun irra gahu. Idraakan irra gahiinsa jaaziman shakkii hin qabne muramaa ka ta'e. Namni tokko fakkeenya wanta tokko yoo hin beeka jedhee ka dubbatu ta'e akkaataa wanti sun irra jiru guutuun guutuu beekuu qaba shakkiin malee jechuu. Beekumsa ka jedhamu sani. إعلم بيك رحمك الله والله الرحمة سيفا قدو أنه يجب علينا درقما نرتي تأجج بيك يجب يجون درقما يجو علينا نرتي يجو نرتي درقما تأجج بيك مالين تعلم براتون 4 مسائل يوكان لموت أفوري براتون درقما نرتي تأجج بيك يجراني درقما يجون يوكان واجب يجون مالي دونم تقوسين جده ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه جراني علمائين. ما يثاب فاعله نمني سدلاجي أجري ترجته واجب كجدا مكان يجو واجب نمني دلاجي أجري ترجته نمني دي سيامو إتعاد ترجته واجب يجون كعكسيتي وانت درك أما إلما ما مررت تو كنمني مرتي بيكو كابو وانت أفران سنين مالي توقفان على علم بيكم جدا بيكم سماليتي وهو معرفة الله ربي بيكو بيكم سينما مرتي درقما تاو كنمني مرتي بيكو قبو مالي دا ربي بيكو ومعرفة نبيه سال بيكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكو برباجسا. ومعرفة
beekuudha diinil islaamii diinii yookaan amantii islaamummaa beekuudha biladillati ragaadhaan amantii islaamummaa beekuudha. Beekumsi dirqama namarratti ta'u kana. Beekumsi yaa akkuma beekamaa ta'ee beekumsa akhiraadhaan wal qabatu jira, beekumsa duniyaadhaan wal qabatu jira. Beekumsi akhiraadhaan wal qabatu keessattuu rabbiin beekuun, fakkeenya namni tokko rabbiin kee eenyu osoo jedhe, eenyutu si uume osoo jedhe, waa'ee rabbii natti himi osoo jedhe, namni muslimaa hundi beekuu qaba waan kana. Beekee siinillee himuu qaba. Yoo kan beekne ta'e waan dirqama isarratti ta'e tokko wallaalee jechuudha. Rabbiin biratti qixaatatti argatuu danda'a. Sababa kanaaf waa'ee rabbii beekuun nama muslimaa hundarratti dirqama. Wamacrifatu nabiyyi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beekuun nama muslimaa hundarratti dirqama. Namni muslimaa hundi nabi Muhammad eenyu osoo jedhamanii gaafatamanii waa'ee isaanii himuu danda'uu qaba. Nabi Muhammad ergamaa rabbii ta'uu isaanii, nabiyyi rabbii ta'uu isaanii, nabiyyi akhira zamanaa dhufan ta'uu isaanii, wantoota kanaan wal qabatu hunda namni muslimaa hundi himuu danda'uu qaba jechuudha. Wallaaluu hin qabu. Wamacrifatu diinil islaami biladillati. Amantii islaamummaallee ragaadhaan beekuu barbaachisa. Beekumsi dirqama namarratti ta'u kana. Amantiin islaamaa amantii dhugaatii ragaan maali yoo jedhame namni muslimaa hundi himuu danda'uu qaba. Aadaa arabaati amantii islaamaa jedhee namni tokko yoo arrabsu ta'e namni muslimaa akkasii mitii jedhee ragaadhaan biladillati ragaadhaan amantiin islaamaa amantii dhugaatii jedhee ragaadhaan himuu danda'uu qaba. Waan kana yoo ka hin beekne ta'e dirqama isarra jiru dhiisee jechuudha. Kanaaf jalqaba maaliidha wanti nama hundarratti dirqama ta'u al-ilmu beekumsa. Lammaffaa athaaniyatu jechuun lammaffaa al-amalu dalagu bihi isatti eenyutti ilmii kanatti dalagu. Ilmii yookaan waan beekan sanitti dalaguu barbaachisa. Namni waan beeketti hin dalagin rabbiin biratti qixaatiin isaa yookaan jazaa inni argatu hin jabaata. Sababa kanaaf qixaata san jalaa bahuudhaaf maal gochuu barbaachisa? Itti dalaguu barbaachisa. Nabiyyiin maal jedhanii sallallahu alaihi wasallam min awwali man tusaccaru bihim annaaru yawmal qiyaamati warra jalqaba ibiddi isaaniin qabsiifamtee ibiddi jahannam isaaniin qabsiifamtu keessaa tokko nama beekee beekumsa san ittiin dalaginii jedhanii. Kanaaf isinillee nama akkasii rabbi nun taasisinii nama waan beekee dalagu nu haa taasisu itti dalaguu qabnaa jechuudha. Innis dirqama. As-saalisatu sadaffaa ad-da'watu waamu ilayhi gama isaa gama eenyu gama beekumsa kana yookaan gama amalaa waamuudha. Da'waa gochuu jechuudha. Da'waani nama muslimaa hundarratti dirqama. Namni muslimaa hundi waa lamaa waamuu qabaa jedhan ulamaa'in. Waa lamaa oliin waamuu qabaa. Tokko arrabaan dubbatee waa'ee islaamummaa nama barsiisee da'waa godhuudha waamuudha. Takki akkasi. Takki dalagaa isaatiin da'waa godhuu qabaa jedhan namni tokko. Fakkeenya hojjetaa mootummaa yookaan nama waajjira mootummaa hojii tokko yoo ta'e achi keessatti amanamaa namaa ta'ee dalagaa islaamummaa keessa qofa fudhatamaa ta'e dalageetiin nama biraatiif fakkeenya ta'ee da'waa godhuu qabaa jedhani. Yookiin ammoo afaanuma isaatiin waa'ee islaamummaa nama himuu qabaa jedhani. Kanaaf da'waan arrabaan qofa kan dubbatan osoo hin ta'in dalagaa ofiitiin illee da'waa ni godhanii jechuudha. Kanaaf da'waa barbaachisaa. Afraffaa arraabi'atu jechuun afraffaa as-sabru obsu ala al-adhaa rakkoo fi isa keessa nama mudatu irratti obsu. Da'waa kana keessa rakkoon nama mudata. Azaa yookaan rakkoo cinqaa nama mudatu irratti obsu. Wanti marti keessattuu da'waan obsa cimaa barbaachisa. Namni tokko da'waa yoo nama godhu obsa cimaa qabaatuu qaba. Yoo obsa hin qabaatinii dubbateetiin waan itti nama waamusan balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf obsa barbaachisa. Da'waa qofaa miti ilmi irratti illee obsa barbaachisa. Yoo baratan beekumsa kana yoo baratan waa hedduu nama mudata. Fakkeenya isin beekumsa kana karaa onlaayiniitiin kan barataa jirtan tokko yeroo keessan kennaa jirtan obsitanii yeroo keessan kennuu qabdan. Lammaffaa qabeenya baasaa jirtan viidiyoo kana buufatuudhaaf daawunlood waa ittiin goota isin barbaachisa. Obsaniitiin sabrii godhanii ilmii kana baratuu barbaachisaa jechuudha. Rakkoo garagaraatu nama mudata.
ilmiidhaaf karaa deemanii qorran nama dha'uu danda'a, beela'uu danda'anii kanneen mararratti obsuu barbaachisa. Akkasuma al'amaluu biyyii keessatti illee obsuu barbaachisa. Yeroo ilmi waan beekan kanatti dalagan rakkoo garaagaraatu nama mudata. Fakkeenya salaata subii yeroodhaan ka'ee yoo salaate qorra na dhaha jedhee yoo ka sodaatu ta'e waan beekesanitti waan beekesan irratti obsaa hin jiru jechuu namni tokko. Kanaaf dalagaa itti dalaguudhaafis maal barbaachisaa? Obsa barbaachisaa jechuudha. Addaawwatu illee itti waamuu keessatti illee maal barbaachisaa? Obsa barbaachisa. Obsaan malee daawwaan nama tokkoo galma gahuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf as-sabru obsu alal aadaa rakkoolee fiihi isa keessa nama mudatan irratti obsu. Wantoota kanneen hunda keessattuu rakkoon nama mudataa kanneen hunda irratti obsuu barbaachisa. Obsa ka jedhamu akka amantii Islaamaatti yookaan sabrii ka jedhamu akka sadiin ilaalamaa jedhan ulamaa'iin. Akkaataan sadii inni ittiin ilaalamu kun tokkoffaa as-sabru alaa xaa'atillaahi. Ajaja rabbii irratti obsuu barbaachisa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraanaa fi nabiyyiin illee hadiisa keessatti waa hedduutti nu ajajanii jiran. Ajajoota rabbii kanniin obsee namni tokko irratti argamuu qaba. Rabbiin salaata nu ajajee jira. Irra obsuu barbaachisa. Obsaniitiin salaata jabaatanii salaatuu barbaachisa. Akkasuma sooman nu ajajee jira. Zakan nu ajajee jira. Wantoota rabbiin itti nu ajaje kanniin obsaniitiin irra argamuu barbaachisa. Zakaa fakkeenya yooka irratti hin obsine ta'e namni tokko obseetiin qabeenya isaa yooka hin kennine ta'e yooka dondha ta'eetiin yookaan doqna ta'ee ka kennuu dhabu ta'e namni kun sabrii dhabee jira jechuudha. Kanaaf gosa sabrii keessaa inni tokko maaliidha? Xaa'aa yookaan ajaja rabbii irratti obsuudha. Lammaffaan as-sabru an ma'siyatillaahi aw as-sabru an maxaarimillaahi. Wantoota rabbi haraama godhe yookaan wantoota rabbi dhoorge irraa obsu. Rabbi waa hedduu irraa haraama godhe. Waa hedduu haraama nurratti godhe. Waa hedduu haraama jedhee nutti dubbate. Wantoota kanneen obsaniitiin irraa fagaatuu barbaachisa. Fakkeenya qalbiin keenya waa hedduu jaalatti. Garuu rabbiin wantoota qalbiin keenya itti nu ajajju wantoota haraamaa irraa nu dhoorgee jira. Zinaa fakkeenya qalbiin keenya ni jaalatti. Osoo dalagee jetti. Garuu of dhoorganiitiin irraa fagaatuu barbaachisa. Namni tokko yoo waan qalbiin isaa itti ooftu waan haraamaa irraa yookaan hin fagaatiin ta'e waan rabbi haraama godhe irraa obsaan jiru jechuudha. Kanaaf waan rabbi haraama godhe irraa obsuu qabna. Nama hamatu fakkeenya nama hamatu nama hedduu itti tola. Obsineetiin irraa fagaatuu qabna. Nama rakkisuu qabeenya namaa saamuu nama garii itti tola. Obsaniitiin irraa fagaatuu barbaachisaa jechuudha. Inni sadaffaan gosa sabrii keessaa inni sadaffaan as-sabru alaa aqdaarillaahi. Murtiilee rabbii irratti obsu. Murtii rabbii murteesse. Rakkinni garaagaraa fakkeenya yoo kan mudatu ta'e cinqaan garaagaraa rakkoon garaagaraa yoo kan mudatu ta'e wantoota kanneen irra obsuu qabna. Sabrii qabaatuu qabna. Ilmi keenya yoo kan du'u ta'e qabeenya yoo kan nu jalaa badu ta'e wantoota kanneen mararra obsuu qabna jechuudha. Waan rabbi qaddare yookaan waan rabbi murteesse irratti yoo kan hin obsiin ta'e namni tokko obsa qaba jedhameetiin hin ilaalamuu jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen beekuu qabnaa. Sabrii kan jedhamu wantoota sadiin kanneen ni ibsamaa. Namni gosa wantoota sabrii jedhamu sadan kanneen hin guuttatiin obsa qaba jedhameetiin hin ilaalamuu jechuudha. Wantoonni kunniin dirqama nurratti ta'uu ragaan maali? Wantoonni kunniin dirqama nurratti ta'uu ragaan maali? Wantoonni afurii beekuun dirqama nurratti ta'a jennee jirra. Ragaan isaa Qur'aana. Daliila jechuun ragaa jechuudha. Waddaliilu daliilli yookaan ragaan qawluhu ta'aalaa jecha rabbii ol aanaa ta'eeti. Jecha rabbii ol aanaa ta'eeti. Innis maal jedhaa? Wal asr. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroodhaan kakadhaa jedha. Yeroo waan jedhamuun kakadhaa jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka ilma namaatii miti. Ilmi namaa rabbiin qofaan kakatuu danda'a. Rabbiin qofaan kakatuu qaballee. Namni rabbiin hin kakatin Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam man kaana haalifan falyahlif billaahi jedhan. Namni kakatuu barbaade namni kakatuu fedhe rabbiin qofaa kakatuu jedhan. Namni rabbiin malee waan birootiin kakate Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam faqad kafara aw ashraka jedhan. Rabbitti kafaree jira yookaan rabbitti sharrakee jira jedhan. Kanaaf nuun qofaan kakatuu qabna Allahi qofaan. Garuu rabbiin wantoota birootiin illee waa hedduudhaan kakatuu danda'a. Maaliif ittiin kakata jennaan? Guddina waan sanii ibsuudhaaf jedhee rabbiin waan saniin kakataa jedhan ulamaa'iin. Sababa kanaaf rabbiin waan fedheen kakatuu danda'a jechuudha. Wal asrii jechuun yeroodhaan kakadha jedha rabbiin.
إن الإنسان ilmi namaa hunduu lafii khusr hongoo keessa jira. Ilmi namaa hunduu tokkochillee osoo nafin hongoo keessa jira jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ilmi namaa hundi namni tokkochillee nafu eenyu malee laata? Eenyutu keessaa ba'uudha hongoo kana keessa? Illa alladhiina aamanuu, warra amanan malee. Warra amane malee kuwwan akka jiru hongoo keessa jira. Namni tokko amane ka jedhamu maal ta'uu qaba? Yoo beeke waan tokko yoo beekan amananii. Kanaaf warri beekumsa qabu warri akka beekeenillee amane hongoo keessaanii bayaa jechuu hin hongaanii. وعملوا الصالحات warra gaarii dalagan malee. Warri beekeetiin amanee waan gaarii dalage hongoo keessaanii baya. Warri beekuu dhabee dalaga gaarii dalaguu dhabee ammoo warra hongoo irraa ta'a. Kanaaf maalii gaarii dalaguu barbaachisa yookaan itti dalaguu ka jenne san. Watawaasaw warra dhaaman malee bilhaqi haqa. Haqa warra walii dhaame malee daawaa walii godhuu kun haqa walii dhaamuun daawaa walii godhuudha. Warra akkasii malee warra daawaa walii godhu malee kuwwan akka jiru hongoo jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Watawaasaw bisabri warra obsanii obsallee namaa dhaaman malee kuwwan hongoo keessa jira. Kanaaf milkaa'uudhaaf namni tokko waa meeqa guuttatu qaba? Kiraayiteriiyaan isaa yookaan ulaagaan isaa waa meeqa? Waa afurii jechuudha. Tokkoffaa amanu rabbitti beekanii amanu. Lammaffaan gaarii dalagu waan beekan sanii dalagu. Sadaffaan haqa walii dhaamu daawaa walii godhu. Afraffaan obsanii obsallee walii dhaamu. Namni waan afran kanaan guuttatiin maal keessa galaa? Warra honga yookaan warra khasaare ka jedhamu kana keessa galaa jechuudha. Anaaf isinillee warra milkaa'e keessa Rabbiin waa oolchuu, warra hongoo jala bahu anaaf isinillee Rabbi haa taasisu. Kanaaf wantoota kanneen arfan guuttatuu qabnaa jechuudha. Qaala Shaafi'iyyu, Shaafi'iyyiin jedhe rahimahullah, Allahin rahmata isaaf haa godhu. Shaafi'iyyii jechuun Imaamu Shaafii jechaa hedduun keessanii dhageettan natti fakkaata. Maqaan isaanii maqaa akkana jedhamuun beekamanii yeroo baay'ee Shaafi'ii maqaa jedhu kanaan beekamanii garuu maqaan isaanii normaaliin maqaan isaanii Muhammad bin Idriis. Muhammad ibn Idriis jedhamaniitiin beekamani. Garuu maqaan isaa ittiin beekamaniitiin namni beekuun Shaafi'iidha. Shaafi'ii kana akaakayyuu isaanii ka afraffaattu Shaafi'i nama jedhamuun jiraa jedhan. Isatti hirkifamee Shaafi'iyyii jedhamee jedhanii. Garuu maqaan isaanii eenyu? Muhammad ibn Idriis. Maal jedhanii Imaamu Shaafii waa'ee kanaa? Law maa anzalallahu osoo jedhan. Law jechuun osoo. Maa anzalallahu Allahin buusuu dhabe yookaan baate. Osoo Allahin buusuu dhabe hujjatan ragaadhaaf alaa khalqii uumamtoota irratti ragaadhaaf osoo Allahin buusuu dhabe illaa haadhihi suurata suuraa tana malee waa'ee milkiitii fi waa'ee hongoo dhimma kanaan wal qabatu osoo Rabbi suuraa tana malee waan biraa buusuu dhabe laakaafaatuhum silaa isaaniif geettii jedhani. Suuraan tun suuraan amma wal asrii kan dubbanne kuni waa'ee hongootii fi waa'ee milkii ibsuu keessatti geettuudha jedhani Imaamu Shaafi'iin rahimahullahu ta'ala. Dhugaadha. Warri milkaa'u warra waa afur qabu. Warri wantoota afran kana dhabe ammoo hongaadha jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabaabsee dubbatee jira. Kanaaf waa'ee milkii ibsuu keessatti suuraan tun geettuudha jedhani Imaamu Shaafi'iin rahimahullahu ta'ala. Osoo Rabbi tana malee buusuu baate silaani geettii jedhani. Waqaala jedhe al-Bukhaariyyu, Bukhaariin jedhe yaa'u Bukhaariillee maqama kanaan beekamanii Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Bukhaariin maqaa isaanii akkanaa miti. Bukhaaraa biyya isaaniittu Bukhaaraa jedhamee beekama. Biyya isaanii erkifamanii Bukhaariyyii jedhamanii beekamanii. Garuu maqaan isaanii eenyu? Muhammad ibn Ismaa'iil. Maqaan isaanii eenyu? Muhammad bin Ismaa'iil ibnu Ibraahiim jedhamanii beekamanii. Imaamul Bukhaariin kun maal jedhanii? Baabuun jedhani. Yaa'u baaba jechuun fakkeenya kitaaba barnootaa irratti chaaptariin hin jira. Chaaptariin tooppikii guddaadha. Tooppikii guddaa jala sab tooppikii xixiqqaan hin jira. Sab tooppikii san keessatti yookaan mata duree xiqqaa wayii jalatti mata duree maal jedhu jira? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ka jedhutu jira. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu beekumsi qabla al-qawli jechaa fi wal-amali dalagaa dursaa tooppikii jedhu wayii qaban kitaaba isaanii irratti. Kitaaba isaanii Sahih Bukhaarii jedhamee beekamu keessatti tooppikii akkana jedhu wayiitu jira. Tooppikii kanaafillee waddaliilu qawluhu ta'ala ragaan isaa jecha Rabbii ol aanaa ta'eeti jedhanii dubbatan. Maal jedhanii? Fa'alam annahu laa ilaaha illa Allahu wastaghfir lidhanbik.
فاعلم بيكي أنه لا إله إلا الله حقان قبر من الله مليه هنجر جتشا بيكي واستغفر أرارما بربادي لذنبك cubbuu keetiif araarama barbaadii jedha rabbiin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laala rabbiin nabi Muhammadin jalqaba maal jedheeni eegale faacalam jedheeni eegale faacalam jedheeni eegale takkatti maan maaliif tajajee beekumsa tajajee kanaaf namni tokko rabbiirra araarama barbaaduun dura maal gochuu qaba beekuu qaba jalqaba beekumsa dursaa jechuu kanaaf rabbiin maal jedhan imaamul Bukhariin achitti فبدأ إيجالي ربين بالعلم بيكم سان إيجالي قبل القول جيتشا في والعمل دلقا دورا دلقا نقولوا استغفار فا أرارا بربادو دورا ربي مال درسي بيك جيتشا كان درسي كناف فبدأ إيجالي بالعلم بيكم سان قبل القول جيتشا في والعمل دلقا دورا نمي توكو وان توكو دوبت وندورا وان توكو دلق وندورا وان توكو جيتش وندورا مال قوتشوك أبا بيكم سقباتو قبا جيتشو beekumsi waa mara dursaa kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti beeki jedheetiin eegalee anaaf isinillee beekumsa kana nama qabateetiin argamu rabbiin waa taasisu inshaallah kitaaba al-usuulu salaasa jedhu kutaa tokkoffaa seensa isaa hangana yoo dubbanne ni gaya kutaa ittaanu keessatti inshaallah jabeessineetiin itti fufnaa hangasiif sirritti viidiyoo kana dhageeffadhaa sirritti hubadhaa isiniin jedha yeroo gaarii isiniif haa ta'u. أجانا أفترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.